Egaa daawwattoota kan koo akkuma jalqaba irratti isinitti agarsiise setting irra seenuudhaan bakka waayifaa keessanii ni seentu. Waayifaa irra ni seentu. Kunoo haala kanaan mallattoo fuuldura jirtu kana mallattoo settingii kana mallattoo settingii tana isii tana jechuudha. Isii tana irratti kilik gochuudhaan amma as keessatti gara jalaa kana view more isa jedhu kana bilbila keessan irratti advanced jedhee bahuu danda'a yookaan immoo barreeffama biraatiin bahuu danda'a. Bilbila kiyya irratti view more jedhee naa baase. View more ka jedhu kanarra seenuudhaan ol ni ooftu. IP setting isa jedhu kana isa irratti kilik ni gootu. DHCP isa jedhu kana static isa jedhu kana irratti deeffattu. Static irratti deeffattu. Ammas ol oofuudhaan DNS1 isa jedhu kana isa kana ni hayxu. Ni hayxu. Haala kanaan tokko tuqaa tokko tuqaa tokko tuqaa tokko ni gootu. Yeroo 4 jechuudha. Ammas DNS2 isa jedhu kana isallee tokko tuqaa duwwaa tuqaa duwwaa tuqaa tokko gootu. DNS1 fi DNS2 jechuudha. Kaawwan hin tuyxan. Kaawwan tuquun qabdan. Kana haala kanaan egaa jijjiirtanii kaatan iddoo save jettu tana tuyxu. Save ni gootu. Haala kanaan saffisa waayifii keessanii daran akka dabalu gochuu ni dandeessu jechuudha. Mee amma save ta'ee jira. Lakkoofsa jalqaba irra jiru jijjiirree jirra jechuudha. Amma itti deebinee haala ilaallu mee. View more IP setting kunoo jalqaba DHCP irra ture static irratti deebi'ee jira. DNS1 inni jedhu kunis lakkoofsaan jijjiiramee jira. Kunoo haala kanaan iddoon lamaanuu jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan jijjiirtanii saffisa waayifii keessanii dabaluu ni dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.